What's up guys? Guys, har'as video ajaa'iba ta'e isiniif qabadhee dhufeera. Yes! Kanaaf warri channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa jecha, warri maatii taatan immoo like cuqaasuun video eegalaa jecha gara videotti isin dabarsinaa jechuudha. Injera kat. Okay, barnoonni keenya irraa kana fakkaata. Isinii galeera jedhee mayyaadha. Eeseera maayimiin sun. Eeseera cinkiloo si galeeraa si galeeraa sin jedhe. Yenaa galeera teacher. Dhugaa baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Jijjiirama guddaan sirriitti argaara cinkiloo. Cinqillaati maaliif sin jedhan silammoo? Cinkiloo. Gaaffii afaan Oromoo tokkos gaafadhaa ati immoo Ingiliffaan haa deebistaa jechuudha. Tole? Okay teacher. Ishee gaaffichi baay'ee salphaadha. Gaaffichi akkana jedha. Caqasi. Ani infirfirii baay'een jaalladha jechuun Ingiliffaan maal jechuudha mee? Naa deebisitu. Dhugaa qabdu teacher. Baay'ee salphaa ture gaaffichi. Maali asirratti fakkaata? I very like injera kat jechuudha. Abbabba naan jedhii. Daddy ciao bakka deemaan jira. Daadhii ma jettee na waamini jedhee guyyaa meeqan sitti man. Abbabba naan jedhii daadhii ma naan jedhii bakka hin barbaadoon daadhii maalidha daadhiini daadhii haadha ishee godhubbo. Ishee murgu. Mami daddy immoo chaapee kotuna jalaa gadhiisa kan. Otuun ishee ilaaluun akkas ta'e. Mana be, eessa deebita gara maganaan? Eessa latti deebi'a hartan siin jedha? Hiriyaa abbaa, dhugaa waaqaan of fagoonnanne mana barumsaatii kottaatii qormaata keessan deeffadhaa jennaanii deeffadhee dhufaaraaf malee fagoonnanne nu. Shoolma kottu taa'e mee qormaata keessi ilaala. Kottu taa'e. Maalidha kuni siin jedhi mamman qabxii gadi bu'aa akkasii akkamittiin fiddan? Ammati biddeenni ni nyaatama amma gaafa nyaattu. Qabxii gadi bu'aa akkasii fidde. Ishee ollaa keenyaan ilaala ishaadhaan bal'aa wayyoo isheen dhibbarraa dhibba cufti ishee bareedduu taate. Intalli sun immoo wayyoo duun dalagoo taateetti ta'e wayii maal godhu le waaqumatti nama eebbisaaf ni bas. Naa bareedu isuma akka kennaa naa laateetu naa baare. Naa baare jedhu ganaa baare. Isheen ilaaltooti isheen akkoo dhibbarraa dhibba cufti. Dhibbarraa dhibban cufamaa ammanam. Ati garuu shantamarraa kudhan fiddi. Utuu kudhan kee haa ta'e iyyuu gadi bu'aadhaam kun. Siin jedhaadha mamman akkiitiin nan ilaaliin immoo. Ishee laaliin siin jedhe man. Hiriyaa abbaan immoo himaanni utuun ishee ilaaluun qabxii gadi bu'aa akkasii fidee. Titiisni nyaatamaayi. Abbaa titiisni nyaatamaayi. Akkasii utuu nyaata nyaannu nan gaafatiin guyyaa meeqan sitti man. Nan dhageessu ni fakkaati. Eessa na dhageessa silaamoo naan abbaa kee. Guddis badii wayi. Daqiiqaa 5 booda. Dinko amma na gaafadhu gaaffiin kee maal ture? Bah, maal nyaateettoo maal sii godha? Maal sila titiisaa nyaata kee keessatti argeen ture? Si gaafachuu fennaan atoo kadee tokko godhatte akka nyaateetta immoo maal fayyada? Kottu guddis badii wayi. Ana kiisiin si guddise? Wayyoo qabi laga. Kana mondi ta ilaga kana ilaga. Guddis badii wayi. Ana kiisiin si guddise? Ini na tinimdo daftee na tinimdo zinga. Daftee na tinimdo qabila. Qoy finishing gige bareechaati. Halkan isa fuula foti yeeta baadu.